jecha nama koomentii namni kennuuf yaada namni kennuuftu mucaa kana akka isheen of ajjeestu godhe wanti jedhamu sobadha kana miti dhaggeeffadha bareechee waa gabaabsee isinitti hima dhaggeeffadha mucaan kun rakkina maalitu jira kan jedhamuu fi booniin rakkinni ishee mudatee jiru rakkinni sirriitti bakkee itti mul'ataa jiru jechuudha dhaggeeffadha isinitti hima rakkinni sirriitti mul'ataa jiru gaa'ela ishee keessatti rakkinni uumame. Dhaggeeffadha waan tokko dubbachuu dhufe waa'ee boonii jechuudha jecha nama koomentii namni kennuuf yaada namni kennuuftu mucaa kana akka isheen of ajjeestu godhe wanti jedhamu sobadha kana miti dhaggeeffadha bareechee waa gabaabsee isinitti hima dhaggeeffadha mucaan kun rakkina maalitu jira kan jedhamuu fi booniin rakkinni ishee mudatee jiru rakkinni sirriitti bakkee itti mul'ataa jiru jechuudha dhaggeeffadha isinitti hima rakkinni sirriitti mul'ataa jiru gaa'ela ishee keessatti rakkinni uumame dhaggeeffadha. Engadda galgala wantu ta'a guyyaa sadii asitti jechuudha guyyaa sadii asitti sa'a engadda galgala nan dubbadda guyyaa sadii asitti jechuudha ijoolleen kun viidiyoo sadii wayii irratti waan ta'e hubadhee caqase jireenya namaarraa waa dubbisuun hin danda'amu. Viidiyoo gaafa hojjetanii booniin joosii humnaan hojjechiisti malee fedhasaa waan tokko ishee duukaa waan tokko hojjechuuf fedhan qaba dhaggeeffadha. Mucaan kun Joosiin baay'een tala kana jaallatu. Humnaan of jaallachiisaa jirti isheen. Joosiin kan inni rakkatu of ajjeestii, of balleestii kan jedhamu duukaa rakkataa jira. Yoo yeroo moonetii beeksisaa ijoollee kan intervii goote irratti immoo dhageessaniittu akkamitti akka isaan wal fuudhanii jechuudha. Nama kami jalaa dhokataa miti kun. Dhugaa jirtu sitti maal? Dhaggeeffadha. Dhugaa jirtuun dubbadha. Ijoolleen kun Joosiin fedhan tala kanaa godhatee fuudhe osoo hin taane of ajjeestii sodaatee fuudhe. Soba miti. Amma immoo maaltu ta'a engadda galgala laayivii wajjiniin hojii qubaaraa hojjechiisu innis akkuma ishee jalqabee ture. Kanaan booda maal godhan engadda onlaayinii irra taa'ee ijoollee biyya alaa jiranii wajjin taa'anii kolfanii taphataa turanii isheen immoo miira ariitiin hojii sana kilaasii ruumii kan biraa keessa teessee miira ariitiin hojjechaa turte. Dhaggeeffadha. Kaleessa yeroo dhaamsa dhaammatte mucaan kun jechuudha. Dhaggeeffadha isinitti hima. Onlaayinii irratti waan isheen gadhiiste sana tiktook irratti gurbaan kun laayik godheera. Dhaggeeffadha. Laayik godheera. Qabatamaatti jechuudha. So waa tokko isinitti hima. Kan isheen kaleessa dhaamsa dhaammatte keessatti namoota hundumaaf iyyuu dhiifama gootee waan isinitti balleesse dhiifama naa godhaa jettee warra nama hundumaaf iyyuu maatii firoottan nama kamiif iyyuu dhiifama gootee dhaamsa isheen dhaammatte keessatti gaa'ela keessatti akka rakkina qabdu dubbatatti. Guyyaan kunis akka inni dhufu beeka jettee dubbatteetti. Dhaggeeffadha. I'm sure 100%. Rakkinni ishee gaa'ela keessatti Joosii jira rakkina qaba. Jala murama underline jechuudha. Rakkina akkamii akka isaan qaban immoo viidiyoo ta'an itti qabadhee isiniif dhufa. Ammasitti neegaan isiniin jira. Namoonni immoo viidiyoo namaa tokkootu dhaggeeffatiin fixxanii utuu fixin callistanii hattanii murtii laachuudhaaf ariifattan of eeggadha. Viidiyoo namaa dura dhaggeeffadhaa fixa. Nagaatti. Egaan daawwattoota keenya akkuma as fuulduratti dhageessan egaa waa'ee du'a boonii kanaa fi wantoota hedduun illee gadi ba'aa jira jechuudha. Keessumaayyuu saayitii 24 darban kana keessatti kan isin duutee wantoota koomentii jalatti namoonni babarreessanii kan jedhamaa ture yommuu ta'u amma garuu odeeffannoo haaraan gadi ba'aa jirti jechuudha. Silas dhugaan hin turte malee gaduma baati jedhu mitiire. Akkasumas illee wantoonni garaagaraa illee gadi ba'aa jiru jechuudha. Keessumaayyuu wantoota qabatamoo ta'an gadi ba'aa jiru jechuudha daawwattoota keenya. Egaan akkuma as fuulduratti dhageessanii waa'ee lakkoon du'a boonii karaa koomentii tiiktaakii warroota garaagaraa barreeffame osoo hin taane karaa gaa'ela seetiiti jechuudha. Gaa'ela seedhaanii rakkinni xinnoosee ta'aa jira jechuudha. Karaa gaa'ela seesanii bakkeedhaan wanti fakkaatus keessaan rakkina guddaan akka jirullee namoonni garaagaraa ammas irra deddeebi'anii wantoota garaagaraa viidiyoo ishee kanaan dura gadhiisaa turte turreetillee evidensii garaagaraa funaananii as ba'anii dubbachaa jiru jechuudha. Akkuma as fuulduratti argitanidha gaa'ela ishee keessaa viidiyoo 2-3 tokko kanaan dura gadhiiste. Joosiin illee wajjin hojjechuu akka hin barbaannee fi innis illee xinnoosee uncomfortably kan ta'edha. Akkuma as fuulduratti argaa jirtanidha. Keessumaayyuu waa'ee inni viidiyoo ishee kan isheen illee guyyaan kun guyyaadhuma kootii kan jettu kan inni laayik godhe keessumaayyuu kan baay'ee nama garramuu fi kan baay'ee nama ajaa'ibsiifamudha jechuudha. Silumayyuu gurbaan kun humnumaan duukaa ture malee jaalalaan duukaa ture kan hin taanedha jechuudha daawwattoota keenya.
Egaan egaa wanta kanarratti isin immoo maal jettu? Wanti kun dhugaadha moo soba moo jettu? Isinis illee yaada keessanii waan qabdan illee koomentii jalatti kaa'uun dagatinaa isiniin jecha. Egaan egaa akkuma inni jedhee viidiyoo kan biraadhaan immoo yeroo evidensii garagaraadhaan immoo funaannee walitti qabnee isinii deebina jechuudha. Egaan egaa isin immoo chaanaalii keenya kana sabskiraayib gochuun dagatinaa. Viidiyoon irraa immoo kana ture amma xumura qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif immoo galatoomaa.